Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harkapuni kabajamtoota fi hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa jirtanii bakka jiraattan isin jecha arraawwanni iddoo kanatti argamee jechuudha. Akkuma beekamu caaltuun dhufuu isii namni hunduu ni beeka jechuudha. Abdiif Sa'iidoo nagalatoomanii fidanii bakkumaan nuqumu qabannetti jechuudha. Akkuma agarreetti jechuudha. Nu rifachiisa illee nu gammachiisa illee waa baay'ee nu godhan jechuudha. Akkasitti anammoo caaltuudhaan qophii uumaa baga nagaa mana keessatti deebisillee kan jedhu hin goonee fi maaliif xiqqoo haaluma turatti mijoofnee hojiilee biizii ta'e akkasii faayoonni bakka dalagaa jirti hojii torbeen baatee jechuudha dalagarra caaltuu amma saayiba isiitti dura itti jira saayiba isiitti itti dawalee itti yeroo ala jiru itti isiin amma dawaltee na bira koo jettee obbiree hamteerti jechuudha caaltuun amma saayiba isii bira jirti jechuudha har'a ammoo qophii xiqqoo takkanii qopheessaa jedhee yaadee jira jechuudha abdii wajjin baaneeti. Waan takka waan guddaallee miti uuma xiqqoo baga nagaa mana keessatti deebitee kan jedhu sarpiraaizii biraa inshallah guyyaa biraa haala bal'aadhaan namoota yaamee iddoo biraatti bakka bareedan ni godhaaf jedhee abdii qaba inshallah amma ammoo kama anaafisii qofaa baguma nagaan dhuftee kan jedhu qofa jechuudha baga nagaan mana keessatti deebitee kan jedhu waan qophii waan hin goonee fi ofumaa kiyyaa yoo taa'ee ilaalu maaliif dubartiin uuma xiqqoo jajattillee uuma xiqqoo fi aartillee jechuudha kanaafuu akkamitti kan uummanni biraa akkana godhee qophii kana na qopheessee namni biraa saahiban isaa waan akkana qopheessanii na deebisan inni akkamitti baguma mana kee nagaa mana kee deebisillee naan jechuudha jettee yaaduu dandeessi jechuudha. An kanallee ittiin himni waa takka illee ittiin dubbannillee inuma callisee akkuma waa takka onnaan jenne callisee garuu sammuu kiyya keessa yaaduu hin dhiifne isitti ol baasee hin dubbanne jechuudha maaliif beekuma callisee jechuudha. Har'a ammoo bakka isin hin jirretti osoo isin quban qabaatin jechuudha. Waan xiqqoo baguma nagaa mana keessatti deebitee jedhee ilillii takka illee kenneef jedhee yaadee jechuudha. Waan guddaan goonee fi waan guddaa immoo inshallah fuulduraaf inni godha jedhee yaadu jira rabbi jedhee. Har'a qophii akkasii xiqqoo takka qopheessine abdii wajjin jechuudha inshallah itti dawwallee asumaan immoo raanki takka illee irra hojjechuu barbaada. Maaliif beekuma uumasiin taasifaal jechuudha. Akkasitti rifachiisee keeti booda gammachiisaa guyyaa dakiyya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan kabajaan isin gaafannaa maaltu akka ta'u akkam akka taatuu fi wanni nu qopheessinu maal akka ta'e immoo viidicha irraa ni hubattu jechuudha. Hanga xumura sagantaa keenya nu hordofan immoo affeeraa keenya warroonni maatiin ta'anii maatii keenya ta'a isin jenna. Baay baay. كفتا يفكاتنا عدس نقاتل ومسكرة رمضان حكينا نيم بفكر داقر عندنا تهبر كلام يكفتا يفكاتنا عدس نقاتل ومسكرة رمضان سبسبن بفكر داقر كي من شرو يكرتان زرتو ميعتمر اللبنا اسفتو تساناكلو يمراقطان نسيا السنيال واندم سيمتا كوتي روحي كفايا فيسي بلبلنا ديا جتساتي كانوا درومسو جيرو تولتي نقول كل سو وحي وثيات تسوى حازلا مكرنا كبكينا من في فوق زمن وارقو كقنينا زرقات سارقو واتن تيمي برشنا مديسي انتي اسكو كنا هدو جعلت لكو بوحينيسي وكل شدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتوتا أفروتو كينيا وندكيسن وبكنا كانوا جراتن إسنين جنة رمضان نكمل إسنين تنجرا إسنين جنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتوتا فيه وردوفن كينيا بكنا كاجرا.
Bakka nagaan jiraattan isiniin jenna guyyaa har'aa Ramadaan keessa jirra kabajamtootaaf hordoftoota keenya guyyaa har'aa iddoo kanatti maaliif argamtan jechoon keessan hafan qabu maaliif argamne ajjime waan argamne fi gabaabsattummaan himi mala himi la wala duman himi ayya umman nara fudhatu maali kabajamtootaaf hordoftoota keenya akkuma isin beektan kabajamtuuf jaalatamtuu obboleettii teenna caaltuu biyyarraa Amiif Saidoo fiduu ni yaadattanii erga finnee kaanee booda jechaadha erga biyyarraa finnee isaan walitti ararsinee waan hunda goonee booda amma mana galuudhaaf deemti inni ammoo kophatti waan addaa wayii qopheessuudhaaf barbaada kanaaf eeganaa deebistan fudhadhee jira isinirraa asumaan isinillee dhagaa hindinne fudhatee jira erga fudhannee isinirraa erga fudhadhee mana galee gammachuudhaan jechaadha waan addaa tokko godhuudhaaf barbaada jedhee tajjiin iddoo kana nu fide kanaaf mee maal godhuu barbaade mee xiqqeessiime kaanii mucaalaa kan kabajamtoota keenya walumaa galatti ani wanni barbaade kara dura akkuma isin beektan jechuudha Abdullah kan godheef Saiduuf abdiidha agalatumanii osoo akkuma qabaatan jechuudha akkasitti waan narratti raawwatan isin hundummaa qabdanii namni hunduu ni beeka jechuudha amma isinillee haga mana galte yaani guyyaa torbee dabartee jirti angaruu waa takka qopheessiniif illee maaliif xiqqoo irratti mijoomne kanaaf faayyoon bakka dalagaa jirti bultii akkuma beekamu jechuudha torbee hin baati torbee guyyaa tokko baati isin bakka hojii jirti amma anammoo waan guddaallee miti haflaa biraa haflaa guddaa inshaallah of fuuldura godhaatu jedhee yaadu jira bakka nagaan mana keetii galtee tajaajiltu qofa uummata tokko viidiyoo takka lama waraabna jennee abdii hojii dhufnee jirra jechuudha. Maal akka fakkaatu immoo hanga xumura yoo hordofan kan agartan ta'a kanaafuu inni yaadni isaa jechaadha waan guddaallee ta'uu dhabaatu namoota illee waamuun bakka nagaan mana keessatti dha isumaa fi isii qofa jechaadha yoo guddatti kaameraa waraabaa isaanuma lamaanii kanaaf baga nagaa mana keetii kan dhufte baga dhufte kan jiru jechaadha qophii xiqqittii wayii qopheessuu fi barbaada maal jedheet iddoo kanan nu argamee jira jechaadha asinis hamma sagantaa keenyaan hordofaa isin jenna wayii waan ajjiin guggur yoo hamma sagantaa keenyaan hordoftan wajjin kan agarru ta'a jechaadha. የከፍታ የፍካት ዓለም አዲስ ንጋት የሩህ መስከረም ረመዳን አገናኘን በፍቅር ዳግም የአንድነት የህብር ቀለም የከፍታ የፍካት ዓለም አዲስ ንጋት የሩህ መስከረም رمضان سبسبن بفكر داقم كيمن شرو يكرتان زرتو ميعتمر اللبنا اسفتو تساناكلو يمراقطان دس ياسنيال وندم سيمتان كوتي روحي كفايا فيسي بالبلنا ديا جتساتي كانوا درومسو جيرو تولتي نقول كل سو ورحي وثيات اسوى حازلا مكرنا كبكينا من ففاق زمن وارقو كقنينا زرقات زارقو يا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة أهلا يا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة أهلا 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 يا رمضان أهلا أهلا يا رمضان عندنا تهبر كلام
የከፍታ የፍካት ዓለም አዲስ ንጋት የሩህ መስከረም ረመዳን ረመዳን አገናኘን በፍቅር ዳግም የአንድነት የህብር ቀለም waan guddaa illee miti anumaaf siidha anaaf siinii gaha Anuma ana nyaachuu hin danda'u. abdiin hin nyaatu kaafi ammoo guddaa guyyaa biraa guyyaa jiraatu guyyaa haflaa guddaa iddoo guddaa godhuu fi amma mana garuudha kun ammoo bakka mana keetti kan jiru anaaf si kuna jira anta immoo sagantaa kennee nuti dubbaa affeerra fi رمضان የአንድነት የህብር ቀለም የከፍታ የፍካት ዓለም አዲስ ንጋት የሩህ መስከረም ረመዳን ረመዳን አገናኘን በፍቅር ዳግም የአንድነት የህብር ቀለም የከፍታ የፍካት ዓለም አዲስ ንጋት የሩህ መስከረም ረመዳን ረመዳን ሰበሰበን በፍቅር ዳግም ተሐድሶ ብርሃን ፈንጥቃ زنفس ريحها بس حيلة ناي زمنا سنكاي كتمر سني دقمينا بربي هنقم ترى يسرى ديسيني هفني نفني جنتي كفني إركوتا كانو ديبسو كونو دوفي قريدا لليسو هو بيري نولا اليوم مسكا حبينكو ووناك سيحي مركانا رغنو سوجد كاكا وانو إيسوني ميو إسقرب تاغني يا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة أهلا يا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة